mana raadi. Surumaan dallantaa kenni surumaa silkii safar. Hai kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha har'a sigaa deebi'ee dhufe har'a immoo waan addaa waan ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhufe innis maal jechuun keessan oolu piraankii ajaa'ibaa siistar irratti qopheessan irratti hojjechuuf hin deema aga dhumaatti nu wajjin ta'a amma siistariin jechuudha teessatu telefoona xuxuqaa jirti jechuudha. Lafti immoo ayyaanatti deemaa waan jirruu fi hojiilee garaagaraa hojjenna. Ani ishiin erga ganamaati osoo hojii na gargaartuu gidduudhaan teessee telefoona xuxuqaa jirti. Ani immoo lafti akka ayyaana ta'e wallaaltee hojiin irratti gattee teessee bilbila goroggortaa jedheen qawuxii ibiddatti buusa. Bakka ishiin teessee bilbila xuxuqaa jirtu isin agarsiisa. Aga dhumaatti na wajjin tura. Xuxuqaa jirti. Amma balaan buusa dhaqee jechuudha. Dhokadhee maxxanatti galee waraabaa jira. Amma balaan buusa dhaqee dhugaa dubbachuudhaaf turtiin keessan anuma wajjin haa ta'u. Kanan jedhu idda lafta irraa baree lafta ayyaana akka ta'een beektamati Hojjetteen hojii koraawwadhee malee miti hojii kan kooti kan keeti qaba hojii Inna maal godhe jettare ana. Hojjetteen hojii koraawwadhee hojjedhanis kan kee ana kee. Bakka hojjedhu. amma silkii kana yeroo silkii gorogoraniidha amma yeroon kun lafta ayyaana yeroo saati ana yeroo saati hojjedhu hojii kan koo hojjedhu kan kee barbaada. Mee silkii kanarraa idda ganama qabdee silkii kana jakeessa akkaatti laata silkiin kun maal si godha Ana wayna godhana. Nani mana kee dhufee rafachuun qabu gifti kun sittan rafadhaa sittan boqadhaa itana dhufe gifti kun. Hojii walitti facaatire iddan ganama ka'ee waan meeqan hojjedha olii gadi gugguufa laaqana godha waan meeqan godha. Hojjetteen bahee miti sammuu budhaan dhumne hojjetteen hojii shin boqadha bijuun sammuu koo naanneffadhaa fadhufe malee sararhanyaa keenya godha jechuudhaan dhumne gifti Anis nama sararhanyaa kootiin jechaa jiru. Ishee anamma hojii natti dhiiftee yoo harrafanne yoo boqonne walumaan boqonne yoo immoo kaanii yoo teenyes walumaan teenya. Maali isa mana koo ta'eef immoo kan hundanatti zarazzarin nan gada baay'ee hooyatte nan baala. Makinaan guuteedha makinaa koo massaaffareen deema gifti kun. Ani sirriitti boqachuu sitti harrafachuu sitti sammuu koo boqachuu dhufe malee sararhanyaa keenya godhadhu na hojjedhu. Ilaalame amma wanta itti beekuu qabdu jechuudha. Bilbila amma yeroo qabu bilbila amma sa'aatiin kun sa'aatii laaqana nyaannee reefu baana ganaa meeshaan dhiqama. Ganaa lafta ayyaanatti deema ganaa shunkurtiin quncifama ganaa birziin as takaakalama. Amma waamicha akka jirtu waamichi ganaa dhufa gaafa sana. Manniyyuu ganaa sirrata carqiin soofatuyyuu kan miicame ganaatti deebi'a. Amma kana dhiiftaati garuu akka waan bilbilli biddeena sii ta'u bilbila akkana ijoollee biyya arabaa bilbila akkas goota. Ati jecha amma toona dhufuu baadhee maal goota? Otoo nan dhufuu baadhee immoo akka rakkina kootti nan hojjetu. Akka rakkina keetti hojjedhu na argiteeti sitti dhagaamee hojii nama hasti baay'atee na arginaan. Akka rakkina keetti hojjedhu hojjedhu hin hojjedhuudha mulumaa. hin hojjedhu Silkii kanayyuu bakka. Silkii korraa dhibban qaba. Silkii korraa dhibban qaba. Dhimma nan qaba silkii. Gonkumayyuu. Mee qoy sararhanyaa godhachuu barbaada. Kun biyya dhufuu baadhee maal goota? Sararhanyaa mee miti. Amma laaqana nyaanni ganaa meeshaan dhiqu ganaa waan meeqa hojjedha. Garuu silkii kee teessee akka silkii waan biddeena sii ta'u silkii kee ija keessa mee ija shii keessa maaltu jira silkii kana keessa ija shii keessa maaltu jira silkii kana keessa. Hin jira Tiktokii feesbuukii. hojjetteen bahee miigee koo. Hojjettee mesa baatee argee ishii ana madda ganamaati waan akkana hojjedhe sitti mu mana qulqulleessi buna daffisi waan meeqan hojjedha ta'u Ani shiroo hojjettee shiroo hojjettee biddeena hojjettee nyaamiti kana mayyaan baan. meeshaa isaa ana boodee dhiqaa meeshaa laaqana Lekkana shittoo si hojjeta. Ana shittoo sararhanyaa godhachuu barbaada. Bakka waliin lolluutee xuxuqi amma gaafa yaadaan sirkaan waan jedhu ani kanan jedhu ila yoo hojjenne waliin hojjenne yoo nyaanne waliin nyaanne inni yoo hojjetatti hojjetadhu sararhanyaa kenna seete maal kenna seete ani mana koottiin gala inni si jechisu maal. Giftee koo dubbii gabaabaati gabaabsu. Ani akka barbaadetti hojjedhu akka barbaadetti nyaadhu akka barbaadetti waan barbaadde jedhu ani mana koo na tagabba mana koottan gala.
giftii sitti boqochuu. Kan markeetti gasutti garuu ija bilbilaa takkatti ija mee maaltu ija ishii keessa nyaata agarsiisime ija ishii keessa ija ishii keessa waan barbaachisaa ta'edha waan barbaachisaa ija ishii keessa meeshii biddeena sii ta'an kun naa ta'a yaana biddeena sii ta'a asitti boqochuu maal inni qaanii hin beekne kun jarii maal inni namni sammuun iyyaan an sammuu komaddee shaadoo kooti obboleettii kooti sammuu koositti boqochuu beekamti ana sababii hangafa kootaatiif sammuun iyyaan hangafa ta'u ati hangafa kee ta'e dursa dhiibu. Maafi dhiisa maafi dhiisa anatu shiroo qopheessatti kenna yeroo keetii ana hangafa keeti itoo beektee dursa ila teessee kabajjee na laattee na obaatte sammuu koo na jijjiiruu qabde malee ati teessee na ilaaluun qabdu ati teessee laadhee si obaatte sitti bada in nyaatta si gaa manarraa deemu surumaan dallantaa kenni surumaa silkiisa kana kenni surumaa silkiisa kana kan si balleesse duuka layyuu imboochaa waaqa jeeni imboochaa gattaa amma qaxxi jedhiti gattaa silkii malee jiraachuu yoo dadhabde imboochaa surumaa Franki achi laali kaamera iddoo jiru siraatan ilaali kaamera iddoo jiru ilaali Franki sitti hojjedhe imbooyi kaare imbooyini neeni imbooyini shi Frank egaa daawwattoota keenyaa waan ajaa'ibaa irratti hojjedheen jira